saree anas fide ilma saree abdii isaa qoy ilma saree anas fide من تعمد على والله الذي ما تجي انا سرى ابونا سري አየሁ እሱ ነው መጀመሪያ አይቶ የጠራችሁ እናንተ ከቢሮ ያሉትን መጥቶ ጠራ። እኛ በቃ ራት ሊበላ ሄዷል ብለን ከስራ መጣን። ስናይ እየተሯሯጡ ነው። ምንድነው ብለን ስንገባ ሽንት ቤት ውስጥ አንጠልጥሏል። isheen gurra qabdu isheen biyya arabaa jirtu dhaggeeffadhu obboleessa keenya kana waaqayyo lubbuu isaa amaaru nan hojjetadha nan xaarradha jedheeti kan biyyaa ba'e maallaqa isaatitti nafne qarshii Itoophiyaa qarshii 500 kaffaleeti kan inni biyyaa ba'e garuu haala kanaan biyyeetti dabalan biyyee ofiin qabmas firiijii keessatti shame isheen shamarran biyya arabaa jirtan obboleewwan keessaniin biyya Dubaay deemtu jettanii gorsitan sin gargaaraa kootu jettanii afaan jala ashkaaphaxxanii viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Egaa shamarka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota keenya yeroo ammaa dallaalloonni jechuudha keessattuu ijoollee dhiiraatitti baay'ee taphachaa duraan illee kan shamarranii qofa boonyaa shamarranii taphatan jennee boonyaa amma ittuu ijoolleen dhiiratis kan caalu miidhamaa jiru jechuudha miidhamtoota ta'aa jiru. Dubaay dhufanii Dubaay gaanii Dubaay akkas ta'anii asiin ba'anii kan jennu kun salphaa miti jechuudha. Biyyoonni arabaa haa ta'uuti dhiirafirra shamarumaaf wajjaanatti fakkaata. Shamarran mana keessa hojjenna mana madaamii keessa hojjenna isaan garuu urufa hojjetu hojii ulfaataa hojjetu hojiin isaan asitti biyya ormaatitti hojjetan kun Itoophiyaa keessa illee ni jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf itti citanii hojii kana yoo hojjetan Itoophiyaa keessatti illee maallaqa guddaa argatu jechuudha. Ani kanan beeku Itoophiyaa keessatti hojjetanii kan waggaa 3 waggaa 2 keessatti jireenya ofii jijjiiranii har'a nama biraa ta'anii jiraachaa jiran biyya ofii keessatti jechuudha. Akkuma asitti biizii ta'an kan biyyatti biizii ta'anii yoo hojjetan jijjiiramni salphaadha. Erga 500 qabaatanii maal gocha biyyaa ba'u hojii barittiin uumuu danda'u qarshii kanaan qarshii 500 kana bar biyya arabaatitti waggaa tokko keessatti fiduu hin danda'ani jechuudha. Innaa sumarraan gara viidiyoo kiyyaa yoonan sin deebise mucaan asirratti argitan sun jechuudha. Shintibeetii arabaa keessattidha kan inni of fannise maaliif sababa dhiphina sammuu cinqatii hojii waa hundi itti baay'atee jechuudha. Inni sababni asitti sa'a 24 boqonnaa tokko malee hojii ulfaataa hojii humna isaatii olii hojii ulfaataa hojjetaa jechuudha. Mindaan inni argatu mindaan ijoollee baay'een mindaan nu harka gaa jirtu meeqa yoo jedhani qarshii 300 400 yoo guddatedhan 600 biyyarraa gaafa dhufan 1000 jedhanii dhufu asitti garuu shuraanii maalii jedhaniit irraa kutaniit 300 500 kennu jechuudha. 500 jechuun har'a birrii Itoophiyaa 15,000 20,000 waan hin guunnedha. Itoophiyaa keessatti bar maallaqa kana haala salphaatti argachuun ni danda'ama jechuudha. Itoophiyaa keessatti hojii jibbaadha malee maallaqni hin dhabamne. Taa'anii jireenya mataa gubbaarra taa'anii jireenyi qaala'ee jechuun bu'aan qabu. Magaalatti badanii yoo hojjetatan namni hin jiraata jechuudha. Namni odoo hin jiraatin agammaa lafa kanarra sababa jireenyaatiif sababa hiyyummaatiif sababa beeluutiin namni du'e hin jiru jechuudha. Isiniif galee miti. Kanaaf erga humna qabaatanii biyya ofii keessatti haa hojjetatanii jechuudha. Ijoolleen dhiiraa cinqii hin danda'anii akka keenyatii miti obsas hin qabanii ala hojjetu namni nyaata hojjetee kennuuf hin jiru nyaata sa'aatii barbaadanitti hin argatanii maallaqa ji'aan 600 harka yoo ga'e waayifa isaan ta'uuf danda'a nyaata isaan ta'uuf danda'a bishaan isaan ta'uuf danda'a maaltu hafaa firee kana keessaa bu'aan isaa oo'ii biyya ormaa gubaan biyya ormaa jireenyi biyya ormaa guyyaa hunduma dalagaa wal fakkaataa guyyaa akka yoo hafan mindaa guyyaa lamaatu namarraa murama jechaa doorsisaa kaampaanii keessatti. Ani akka mataa kootti jechuudha obboleewwan kiyyaa nan dhufa kan naan jedhe ni jira obboleessi koo jechuudha. Innaa waan jiru nitti hime jechuudha. Ani kootu siin hin jedhu hafis siin hin jedhu garuu ani biyya ormaatti siin jabeessu yoo maallaqa kana qabaatte biyyatti hojii kee dalagaa kee uummadhuuti hojjetadhu. Waggaa tokko keessatti biyya arabaatitti yoo dhufte 500 kaffaltee dhufte waggaa keessatti 500 oliin hojjettu 300 400 hojjetatta. Kanaa manna immoo Itoophiyaatitti yoo hojjette kanaa ol dachaa 3 hojjetatta waan ta'eef adabadhu hojjedhu. Qilleensi biyya ormaa akkana jireenyi biyya ormaa akkana
gaafas keessa ni boocha gaafa sanani maaliif boocha siin jedhee siin gaafadhu adabadhuuti hojjetadhu biyyuma keessatti jedheen gorse jechuudha. Sababiin isaa gaafaas dhufe wajjinan cinqama gaafaas dhufe obboleechi koo akkana ta'e jedhee boo'u irra gorsee gaafa didee gorsa didaan du'a hin diduu jira Oromoon. Waan gorsee na didee yaada isaati yaa dhufu gaafa san gorseen jira itti himeen jira humna kiyyaa ol ta'e yoo dhufe homaa gochuuf hin danda'u. Odoo zim jedhee kootu jedhee jajjabeessee maallaqaanis qarqaaree waa hundaanis qarqaaree gaafa sitti rakkate anatu akkana godhe anatu rakkoo kana keessatti isa galche jechuun danda'a jechuudha. Dhiirri birri kuma takka jettanii kuma takka jechuun hadha sa'aatii kanatti kuma 40tti hiikamti Itoophiyaatti jechuudha. Biriin Dubaayii ta'e kuma 42 kuma 40 Itoophiyaa keessatti birri 500 akkuma 5 argatanii jireenya nagaa jiraachuun baay'ee bareedaadha jechuudha. Isiniif galee miti bakka mataa ofii gadi qabatanii miskiina fakkaatanii yoo jiraatan biyya ofii keessatti nyaata biyya ofii nyaata gaarii nyaatanii garaa ofii quufanii irriba gaarii rafanii boqonnaa gaarii argataniiti jechuudha kan jiraatan. Biyya ormaatitti wanti akkasii hin jiru. Yoo manatti galte nyaata bilchaataan argattu ganaa nyaata keessan sanuu maal akka bilcheeffatu ruuzii akka shiimootitti galgalaa ganam. Mee shamarran keenya dhugaa dubbadhaa har'as borus ruuzii nyaachuun agam akka nu jibbisiise odoo ruuzii san ijaan arguu baadheen jedhaan keessa darbee amma odoon ijumaan arguu baadhee jechuutti bira ga'een jira ifadhee jechuudha. Isiniif galee galgalas ganamas guyyaas yookaan qixxaa yookaan ruuzii jechuun ana shiimmoo natti fakkaata shiimmoo qamadii fa'aa jechuudha. Bakka baay'ee na jibbisiise makaraa kiyya argee jireenya akkasii akkanatti jirti. Garuu immoo nuti osuma beenu osuma arginu obboleewwan keenya kana gubaatti dallaalonni maallaqaa jedhanii aga biyyaa si baasanii aga rakkoo kana keessa si kaanitti boodhi isaan hin qonnes hin jiru jechi isaan hin jennes hin jiru aga maallaqatti argatanitti nyaachuuf kaa biitinesii hojjetu kaa har'a nama tokkorraa 500 argatan jechuun isaanii birrii xiqqaa bite jechuudha. Salphaatti haala salphaatti jechuudha. Wanta feekee hojjechiisanitti kennuuf jechuudha. Kanaaf maallaqa kana biyyatti hojiidha yaa uummatan bajaajii xiqqeetti saniin bitatanii yaa hojjetatan gaarii har'a sa'aatii kanatti gaariin faayidaa guddaa qaba gaariin bu'aa guddaa qaba hin hojjeta inde har'a waa hedduu wanti hojjetamu odoo jiru maallaqa kanaan hojii 500 miti 100 hojii hedduu uumee hojjechuu danda'a ilmi namaa. Hojii ni barrii nama uumu namatu hojii uuma jechuudha. Inde sammuu baatanii yoo deeman sammuu yaadu yoo baatanii hin deemne sammuu hojii uumuu danda'u tokko baatanii yoo hin deemne barbu'a maal qaba namni waan tokko waan haaraa wayii uumee hojjechuu qaba. Maallaqa bichaa miti maallaqa qabaatteef dureecha hin jedhamtu maallaqa baatanii duruu bakka namni kun haaftaamidha jedhamuu hin danda'u jechuudha. Durummaa caalu tokkoffaan inni jalqaba fayyaadha. Fayyaatti aanimmoo yaada jechuudha. Yaada karoora wanta hojjetu san irratti maallaqa guddaa osoo hin taane sammuu guddaadhaan karoorsitee waan xiqqoo eegaltee gara guddaatti ba'uudha malee har'uma tana ol kaatee har'uma tana abbaa miliyoona ta'u har'uma tana haaftaamii ta'u bu'aa hin qabu jechuudha. Maallaqa miliyoona 500 akkaawuntiidha qabaatte erga sammuu yaadu hin qabaanne erga fayyaa hin qabaanne bu'aa hin qabu jechuudha. Har'a biyya ormaa dhufanii dhukkubarra bu'anii bashitaarra bu'anii makaraa isaanii arganii mee maal argatu maallaqni kun isaan fayyisuu hin danda'u jechuudha. Har'a obboleessa keenya kana maallaqni inni barbaacha dhufe kun lubbuu isaa deebisee jiraare hin deebisne jechuudha. Inni kun amma silaa maallaqa natti argachaa jiru kana ixifii kanan argadha biyya kiyyatti maallaqa tanaa jedheen akkanatti cannaqamaa hin hojjedhu. Bakka erga jireenyi kiyya akkanatti tabalaashee akkanatti gubachaa jiraachuurra du'uu naawuyya jedhe shintibeetii seenii uffannise jechuudha. Waan garaa nama nyaatu waan qalbii nama nyaatu kun innaa kanaaf obboloota koo barumsa siniif haa ta'u viidiyoon kun obboleewwan keessan gorfadhaa sirriitti keessattuu shamarran jechuudha. Nuti shamarran bakka uumaa nutti fakkaatu dhufanii haa hojjetan jennee kan yaadnu jira. Abbaa manaa keessanis yoo ta'e gorfadhaa ta'e achitti akkasiin sirraa isin hojjetu taasisaa malee nama biyya keessattuu ijoollee dhiiraa abbaa fedhe haa ta'u biyya arabaa akka dhufan hin jajjabeessin akka mataa gootan. Anunkaan dhiiraa miti shamarranuu hin jajjabeessu jechuudha. Maaliif jireenya argee jira biyya ormaa biyya alagaa maal akka taate argee jira waan ta'eef ani biyya alagaatitti nama takka hin jajjabeessu jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota kiyya waan hojiin turtaniif galatoomaadha. Baay'ee.